Boqonnaa 3 Maalummaa Ida'amuu. Yaadni ida'amuu dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa fi dinagdee dabalatee jiruu fi jireenya dhuunfaa fi hawaasummaa kan tuqudha. Maalummaan ida'amtummaas biyyi keenya Itiyoophiyaan daandii isheen irra adeemuu qabduu fi galma isheef tolu kan akeekudha. Gabbachuu yaada ida'amuu kanaaf ka'umsa guddaa kan ta'e yeroo dhihoo asitti rakkoolee siyaasaa fi jijjiirama biyya keenya keessatti raawwachaa dhufaniif furmaata waaraa barbaaduu keenya irraa madda. Kanaaf yaadni ida'amuu rakkoolee qabatamoo biyya keenyaa fi qorqalbii hawaasichaa kan bu'uura godhatedha. Burqaan yaada ida'amuu rakkoolee qabatamoo biyya keenyaa waan ta'eef hiikkaa fi maalummaan ida'amuus haala qabatamaa biyya keenyaa irraa madda. Beekumsi idil-addunyaa garagaraa yaada ida'amuu gabbisuuf shoora taphatan ni qabu. Haa ta'uyyuu malee calaltuun muuxannoo idil-addunyaa haala qabatamaa biyya keenyaa keessaati. Ida'amuu jechuun akeekni ida'amuu inni olaanaan biyyi keenya waggoota darban keessa injifannoowwan gama dinagdee fi siyaasaatiin galmeessifte eegsisa. Dogoggoroota jiran mara immoo sirreessuudhaan fedhii fi dantaa dhaloota dhufuu galmaan ga'uudha. Kanaaf gama rakkoolee biyyaa xiinxaluutiin ida'amuun yaada biyya keessaa burqedha. Gama furmaata soqootiin immoo beekumsaa fi muuxannoo biyya keessaa fi alaa kan walitti ida'uun fudhatedha. 3.1 Hanqina qofummaa irraa gara taatummaa. Wanti ofii isaatiin guutuu ta'e hin jiru. Wanti hundumtuu dhabamuu irraa gara jiraachuutti, jiraachuu irraa immoo gara dhabamuutti kan ce'u carraaqqii guutummaa fiduudhaaf godhamu keessatti. Wanti hundumtuu yeroo hunda adeemsa jijjiiramaa keessa kan darbu bu'aa bayii guutummaa kana fiduuf taasisu keessattidha. Guutummaa kana fiduudhaaf immoo naannoo isaanii waliin quunnamtii gochuun isaan barbaachisa. Quunnamtii taasisaniinis guutummaa isaaniif wanta isaan barbaachisu sassaabbatu. Quunnamtii guutummaa barbaachisaa ta'e kana gochuuf gaafa rakkatan hanqinni qofummaa ni uumama. Jireenya hawaasummaa dhala namaa keessatti hanqinni qofummaa iddoo guddaa qaba. Ijaarsota hawaasummaa kan uume carraaqqii dhalli namaa jireenya hawaasummaa isaa keessatti gara guutummaatti ittiin of guddisaa deemuuf taasisedha. Guutummaan bakka ga'umsa yaadaa malee wanta gochaan qabatamu miti. Namoonni bakka ga'umsa yaadaa kana harkaan qabachuuf carraaqqiin taasisan naannoo isaanii waliin quunnamtii akka taasisanii fi wanta hanqina isaanii guutuu akka mul'atan isaan taasisa. Carraaqqii hanqina qofummaa kana guuttachuuf taasisantu guddina waliigalaa dhala namaaf fida. Namoonni sababoota adda addaatiin quunnamtii naannoo isaanii waliin qaban addaan kutuudhaan yookiin hir'isuudhaan qofummaaf saaxilamuu danda'u. Maddi qofummaa inni guddaan garuu madaalliin waltumsuu fi wal morkuu gudduu jiru gaafa gar tokkotti jal'ate kan uumamudha. Gama biraatiin immoo qofummaa keessaa ba'uun kan danda'amu waltumsuu fi wal morkuu uumuun yommuu danda'amudha. Hariiroo hawaasummaa namootaa keessatti wal morkii yommuu jabaachaa dhufu namoonni quunnamtii naannoo isaanii waliin qabaniin hanqina keenya wanta guutuu danda'u argachuu hin dandeenyu jechuun abdii kutatanii taa'u. Hariiroo wal morkii keessa naannoo isaaniitti wanta hanqina isaanii guutuu argachuurra kisaaraa hanqina isaanii dabalu keessummeessaa akka jiran yeroo yaadan quunnamticha addaan kutu. Morkachuu dadhabanii sababa morkiitiin hanqina isaanii irra qaqqabu dhaabuuf yaalii taasisu. Sababa kanaanis naannoo isaaniifis haa ta'u jijjiiramaaf cufaa ta'u. Qofummaan galtee jijjiiramaa naannoo keenya irraa argannu waan dhaabuu jijjiirama gadi deebi'ummaa keessa galla. Sababa kanaanis bu'aan qofummaa inni dhumaa baduudha. Gama biraatiin namoonni hariiroo hawaasummaa isaanii keessatti waltumsuun isaanii gaafa jabaachaa dhufu miira hanqina isaanii waan guutuu akka salphaatti waan argataniif miira guutummaa isaanii jabaachaa dhufa. Deebiin tole jedhu naannoo isaanii irraa argatan of dagachiisanii ofitti amanamummaa wanti hundumtuu harka keenya keessa jira jechuun miirri hanqinaa isaanii ni bada. Miirri guutummaa kun hanqina isaanii guutuuf
asii fi achi fiiguurra naannoo isaanii fi jijjiiramaaf cufaa akka ta'an isaan taasisa. Miirri guutummaa isaanii kun yaada naannoo keenya irraa homaa hin barbaannu jedhu keessa isaan galchuun qofummaa keessa galu. Kunis jijjiiramaaf cufaa nama taasisa. Walmorkii fi waltumsi inni tokko isa biraa irra jabaachaa yoo dhufe hanqinni qofummaa adeemsa naannoo waliin walquunnamuu addaan kutaa. Hanqina qofummaa guutaa deemuu fi jijjiirama guddina irratti hundaa'e fiduuf walmorkii fi waltumsi dhimmoota barbaachisoodha. Jireenyi walmorkii hin qabne garaa of ga'uuf dhiyoo waan ta'eef jijjiiramaaf cufaanii taasisa. Kanaafuu qofummaaf nu saaxila. Gama biraatiin immoo jireenyi waltumsuu hin qabne wanta garaa nama ga'u waan hin qabneef abdii kutachuu keessa nu galchuudhaaf jijjiiramaaf cufaa akka taanu nu taasisa. Kunis qofummaaf nu saaxila. Hanqinni qofummaa walmorkii fi waltumsuu gidduu madaalliin qixa ta'uu dhiisuu isaatiin walmorkii irraas kan ta'e waltumsuu irraa duubatti akka jennu haala nu taasisuudha. Kana jechuunis walmorkiin yemmuu jabaatu yookiin waltumsuun yemmuu jabaatu hariiroon namoonni naannoo isaanii waliin qaban addaan cita. Hanqinni qofummaa sirna hawaasummaa namootaa keessatti hariiroowwan sirnoota xixinnoo gidduu jiru murteessuun ijaarama hawaasummaa murteessa. Namoonni yookiin sirnoonni quunnamtii isaan sadarkaa maatiin, ollaan, hawaasaan, biyyaan, ardii fi addunyaa keessatti uuman hundi adeemsa hanqina qofummaa keessa darbanii kan guddatan yookiin kan tortoranii yookiin kan dhabamanidha. Sirnoonni hanqina qofummaa keessaa ba'uun gara guutummaatti dhiyaachuuf naannoo isaanii waliin quunnamtii taasisuu yookiin qofummaa isaaniitti citanii hafuun tortoranii badu. Sirnoonni imalli isaanii gara guutummaatti taasisan itti fufiinsa quunnamtii naannoo isaanii waliin qaban eeguun gara sirna haaraa guddaatti isaan guddisa. Daandii kanaan sirnoonni xixiqqoo hanqina qofummaa isaanii keessaa lakkoobsa bahaa dhufaniin naannoo isaanii waliin yookiin waluma isaanii waliin wal harkisuun gara sirna guddaatti jijjiiramu. Adeemsa quunnamtii wantoota xixiqqoo irraa wantoonni gurguddaa uumuu kana taatummaa jennee waamna. Akkaataan uumamaa wanta hundumaa walitti qabama wantoota xixiqqoo irraa kan dhufedha. Uumamni kan dhugoomte wantoonni xixiqqoo walitti sassaabamanii wantoota gurguddaa waan uumuu danda'anii fi gamtaa gurguddoon dhalli namaa har'a hundeessee ijaarsota maatii fi gosaa irraa ka'uudhaan as gahan. Filannoon sirnoonni qaban yookiin guddachaa jiraachuu isaanii mirkaneeffachaa deemu yookiin immoo xinnaachaa badii isaanii mirkaneeffachaa deemuudha. Guddachuu fi jiraachuu isaanii mirkaneeffachaa gara guutummaatti imaluu isaanii fi eenyummaa guddaa keessatti of ibsuu isaaniitiin taatummaa jenna. Taatummaan guddina keessa adeemsa jiraachuu ofii mirkaneeffachaa dhufuudha. Taatummaan kan dhufu wantoonni sassaabamaa, kuufamaa fi horaa gaafa dhufanidha. Adeemsa kanaanidha egaa ida'amuu kan jennu. Wiirtuun qo'annoo fi qorannoo Itiyoophiyaa galmee jechaa bara 1993 qopheesse keessatti jechi ida'amuu jedhu jecha hundee ida'ama jedhu yookiin ida'e xumura jedhu irraa kan argame ta'uu isaa ibsa. Haaluma kanaan ida'e jechuun walitti qabe, kuuse, sassaabe, bakka tokkotti qabe hiika jedhu nuuf kenna. Haaluma wal fakkaatuun hiikni jechaa Alaqaa Dastaa Taklawaldis sassaabe, walitti qabe, kuuse, bakka tokkotti guure, tokkummaan dhaabachiise, mare jedheetu hiika. Taatummaa uumaa jiraachuu keenya eegsisuuf yaada keenya, maallaqa keenya, beekumsa keenya, hojii keenya, jireenya keenyaa fi kan kana fakkaatan walumaa galatti sassaabuu, kuusuu fi horachuu nu barbaachisa. Ida'amuu kan jennu fedhiidhaan adeemsa kana keessa of dabarsuu fi taatummaa mirkaneessuudhaani. Sassaabamuu yemmuu jennu isa bittinnaa'ee gara tokkotti fiduu jechuu yemmuu ta'u, yaada ida'amuu keessatti ida'ama dalgaa ilaallata. Kana jechuunis hojiiwwanii fi yaadota kaleessaa irratti hojiiwwanii fi yaadota har'aa dabaluu jechuudha. Wantoota yeroo hundumaa akka haaraatti jalqabuurra wanta jiru irratti dabaluu ilaallata. Sassaabuun yaadota har'a jiran wal qabachiisuu yemmuu ta'u, kuusuun immoo yaadota kaleessaa irratti kanarraa dabaluu jechuudha.
Adeemsa kana itti fufsiisuuf raawwachuuf humna yookiin kaapitaala ka'umsaa taatummaa nama geessuu kuufachuun immoo horachuu jedhamee waamamuu danda'a. Kanaafuu ida'amuu yemmuu jennu akkasumatti yoo callifnee dhiifne jiraachuu keenya wanta balaarra buusu hanqina qofummaa suuta suutaan tortoraa akka bannu nu taasisu. Haaluma kanaanis taatummaa keenya mirkaneeffachaa jiraachuu keenya mirkaneeffachuu akka dandeenyuuf daandii kaapitaala ka'umsaa siyaasaa fi dinagdee ittiin horachuu dandeenya. Sadii tuqaalama kaapitaala ka'umsaa horachuun. Hiikni jecha afaan Amaariffaa warat jedhu maallaqa yookiin kaapitaala daldala jalqabuuf nama dandeessisu jechuu keenya. Akka yaada ida'amuutti warat yemmuu jennu humna ka'umsaa waliigalaa yookiin kaapitaala ka'umsaa sochiiwwan gama siyaasaa fi dinagdeetiin taasifnu milkeessuuf nu dandeessisu jechuudha. Milkoomina imala dhala namaa fi guddina hawaasummaa keessatti jalqabbii yookiin ka'umsi isaanii murteessaadha. Jalqabbii gadi aanaa irraa kan eegalu yoo ta'e carraaqqiin isaa itti aanu walxaxaa fi rakkisaa imalli isaas imala abjuu ta'uun isaa in oolu. Hojiiwwan baay'ee fi kuufamoo kaleessa hin hojjetamne yoo jiraatanii fi har'as hojicha qofaa kan hojjennu yoo ta'e ka'umsi gadi aanaa jijjiirama baay'ee xiqqoo waan ta'eef saffisaan jijjiirama fiduun rakkisaa ta'a. Haa ta'u malee kaleessa irraa kaapitaalli ka'umsaa horataman yoo jiraatanii fi har'as yaadonnii fi hojiiwwan yoo sassabamaa deeman isaan irraa ka'uun jijjiirama fiduun salphaa ta'a. Itiyoophiyaan carraaqqii isheen siyaasaa fi dinagdeen gara sadarkaa olaanaatti imaluu fi jiraachuu ishii mirkaneessuuf taasistu walxaxaa fi duubatti harkifataa kan ta'u humnoota qabnu sassaabuunii fi kan hin qabnu irratti dabaluun kaapitaala ka'umsaa horachuu waan hin barreefi. Jalqaba kaleessa irratti daballee ijaaruurra yeroo hundumaa akka haaraatti waa jalqabna. Kunis yeroo hunda haaraa akka taanu taasisa. Humna keenyas yeroo hunda xiqqoo taasisa. Hojii daldalaa keessatti kaapitaala ka'umsaa yemmuu jennu maallaqa ka'umsa nagada sana jalqabuun dandeessisu akkuma ta'e yaada ida'amuu keessatti immoo kaapitaala ka'umsaa jechuun hojii keenya itti aanu hojjechuuf jalqabbii haala qabatamaa nuuf ta'u jechuudha. Kuufamni aadaa, siyaasaa, dinagdee, teeknooloojii fi kan kana fakkaatan yoo guddachuu baatee fi achi irraa ka'uun hojii keenya itti aanu hin hojjennu taanaan tarkaanfiin keenya yeroo hunda duubatti harkifataa ta'uun isaa kan hin oolledha. Wanta qabnu irratti daballee hojjechuurra isa ture diiguudhaan harree gatuu baannaan waan hojjenne nutti hin fakkaatu. Wanti duraan ture waan fedhe ta'uyyuu isarra dhaabbatanii dogoggora isaa sirreessanii isa itti aanu yaaduurra isa ture diignee yeroo mara akka haaraatti shaakalaa taanee eegalla. Wantoonni immoo yoo sassaabamanii kuufaman malee qofaa isaanii xiqqoo fi dadhaboodha. Keessumaa kan akka Itiyoophiyaa yeroo dheeraaf addunyaa faana quunnamtii qabdu addaan kutuun hanqina qofummaa keessatti tortoraa turteef dhiibbaan isaa dachaa ta'uu hin oolu. Itiyoophiyaan baroota hedduuf qofummaan tuullaawwan ishee keessatti of owwaaltee jiraachuunii fi balbala ishee jijjiiramaaf cufaa taasiftee turuun dadhabina jijjiiramaan hanqina qofummaa keessatti tortoraa turte. Akka biyya mootummaa ammayyaatti erga hundoofteen booda immoo balbala ishee biyyoota alaatiif banaa taasiftuyyuu quunnamtiin lammiilee ishee gidduu jiru laafaa ta'uu isaa irraan kan ka'e humnoota keenya sassaabbachuu waan hin dandeenyeef qofummaa keessa maassannam. Rakkoon guddaan amma biyya keenya keessatti mul'atu qofaa karaa keenya fiiguurra humna qabnu sassaabnee fayyadamuu dadhabuu keenya. Isa ture irraa kaanee ijaaruu yaaluurra yeroo keenya irra caalaa diiguudhaaf kan balleessinu waan ta'eefidha. Ka'umsi keenya wanta hedduu irratti bakka hedduu gadi aanaa irraa waan ta'eef dafnee gara oliitti bahuuf humna qabnu mara idaanee itti fayyadamuun dirqama keenyadha. Kaleessa irraa kuufamaa wantoonni dhufanii fi kaapitaala ka'umsaa gahaa wantoonni irratti kuufanne yoo jiraataniyyuu wantoota hedduun kuusaa tuullaa hojiitu nurra jira.
gara hojiitti aanutti seenuu keenyaan dura tuullaa hojii kana qulqulleeffachuu qabna. Qofaa deemuun ammoo hojii nurra tuulame kana salphisuu hin dandeenyu. Taatummaa keenya mirkaneeffachaa jiraachuu keenya eegsisuuf yoo barbaanne daandii hanqina qofummaa gara baduutti nu geessu hiikuuf hatattamaan ida'amuu qabna. 3.3 Bu'uura ida'amuu. Ida'amuuf yookiin hanqina qofummaa keessaa ba'uuf ta'an keessaa kaayyoo waloo qabaachuu fi kaka'umsa fedhii qabaachuun barbaachisoodha. Isaan kana lamaan bu'uura ida'amtummaatti jechuu dandeenya. Kaayyoo waloo qabaachuun bu'uura ida'amuu isa tokko yommuu ta'u, ida'amuun garaagarummaa ce'uudhaan kaayyoo fi faayidaa waliif hiriiruu waan filatuufi. Garaagarummaa kamiyyuu keessatti kaayyoo waliinii bu'uura godhachuun waltumsuudhaan bu'aa fiduu ni danda'ama jedhee yaada. Injifannoon Adawaa kan dhugoome garaagarummaa keessa keenya jiru ce'uun kaayyoo walootiif waan hiriirreefi. Kaayyoo waloo jiraachuu fi injifannoo waloo nama gonfachiisa. Kaayyoo walootiif hiriiruun wal dorgommii fi waltumsa nageenyi isaa eegamee fi madaalli isaa eege akka jiraatuu fi humna keenya akka sassaabbannu kan nu gargaarudha. Madaalli wal dorgommii fi waltumsuu gidduu jiru eeguun baay'ee barbaachisaadha. Isa tokko dhiisnee isa kaan qofa irratti yoo xiyyeeffanne kaayyoo waliinii mirkaneeffachuu fi waliin jiraachuu itti fufsiisuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti daldaltoonni bunaa wal dorgommiin yeroo isaan gidduutti jiraatu buna qulqullinni isaa fooyya'aa ta'e gabaaf akka dhiyaatuuf daandii banaa. Akka waliigalaatti seektarichi rakkoowwan isa mudatan hiikuuf immoo tumsa barbaachisa. Qonnaan bultoota buna oomishan waliin gargaaruun, kuusaa buna ammayyaa waliin ijaaruun, akkasumas biyyi keenya mallattoo daldalaa tokkoon oomisha bunaa akka gabaa addunyaaf dhiyeessituu fi mirgi abbummaa akka nuu mirkanaa'uuf waliin hojjechuun barbaachisaadha. Taatonni adeemsa oomishaa fi gurgurtaa bunaa keessa jiran gamtaan otoo wantoota kana irratti hojjetanii seektarichi akka bu'aa agarsiisuu ni taasisu. Akkasumas itti fayyadamummaa walii isaaniis ni mirkaneeffatu. Namoonni kaayyoo waloo irratti yommuu wal ta'anii hojjetan rakkoolee biroo kanneen irratti waliif hin galle furuuf kaapitaala ka'umsaa horatu. Namoonni yeroo kaayyoo waloo isaanii dhugoomfachuuf carraaqanitti walii galuu fi wal hubachuu eegalu. Daandii ittiin ida'amtummaa uumnu keessaa tokko wal hubachuu danda'uudha. Ida'amuun wal hubannaa fi wal deeggarsa namootaa, sirnoota yookiin murnoota garagaraa gidduutti uumamu irraa duudhaa argamudha. Walitti dhufeenyi kamiyyuu kaayyoo waloo xixiqqoo jedhaman irraa eegala. Yaadni ida'amuus walitti dhufeenya xixiqqoo yookiin gad aanoo ta'an haala gaarii fi nageenyaan adeemsisuun gara kaayyoo olaanaa taatummaatti kan nu geessudha. Kaayyoo waloo bu'uura godhachuun tattaafachuun dandeettii waloo horachuu fi maalummaa waloo common identity uummachuu nu dandeessisa. Maalummaan waloo uumuun immoo hojjetamee yeroo tokkotti waan dhumu osoo hin taane yeroo hunda ijaaramaa kan guddatudha. Maalummaan waloo ijaaramaa kana deemuu immoo kaayyoo waloo irratti yeroo waltumsinudha. Kaayyoo waloo addummaa dhala namaa gidduu jiru bu'uura kan godhate waan ta'eef namni kaayyoo waloo kana hin tumsine sababa nagaa ta'e qabaachuu hin danda'u. Kanaaf ida'amtummaa jalatti osoo wal hin gufachiisiin maalummaa waloo dhugoomsuuf haalota mijatoo uumuun ni danda'ama. Kunis taatummaa olaanaa dhugoomfachaa jireenyaa fi itti fufiinsa keenya mirkaneeffannaa. Bu'uurri ida'amuu inni kan biraan immoo ka'umsa fedhii irratti hundaa'e qabaachuudha. Ka'umsa fedhii irratti hundaa'e jechuun namni kamuu naannoo jiraatu yookiin hojjetu keessatti walitti dhufeenya taasisuu irraa maddudha. Balbala ofii cufatanii jijjiirama kamuu irraa adda of baasuun hanqina qofummaadhaan tortoranii baduu irraa balbala ollaa deemanii rukuchuu jechuudha. Kaka'umsa jechuun amaloota kanneen akka aarii fi hafuura haaloo ba'uu irraa of qulqulleessanii walitti dhufeenyaaf harka diriirsuu jechuudha. Sirnoonni maraamartoo hanqina qofummaa irraa adda ba'uun gara jijjiiramaatti fuulleffachuuf namoota naannoo isaanii keessatti walitti dhufeenya uumuuf kaka'umsa qaban barbaachisa.
hayyoonni yookaan beektonni walitti dhufeenya garagaraa jiru mara hubachuuf carraa addaa waan qabaniif kaka'umsa uumuuf carraaquu qabu. Sirnoonni hayyoota ga'umsa qaban hedduu of keessaa qabu. Hanqina qofummaa sirritti hubachuun sirnicha haala qabatamaa naannoo waliin walitti fiduuf namoota kaka'umsa qaban horachuuf itti salphata. Sababni isaas sirni kamiyyuu amala walxaxaa waan qabaniif hanqina qofummaa keessatti tortoruu isaanii hubachuun isaan rakkisa. Namni sirnicha keessa jiru tokko qaama sirnichaa ta'ee otoo jiru tortoruu sirnichaa hubachuun itti cima. Namoonni sirnicha keessa hin jirre garuu tortoruu sirnichaa salphaatti hubachuu danda'u. Hayyoonni ga'umsa qaban garuu sirnichuma keessa iyyuu ta'anii tortoruu sirnichaa hubachuun itti hin cimu. Kanaaf hayyoonni sirnicha badiisaa irraa hambisuuf kaka'umsaa walitti dhufeenya uumuu danda'u. Ida'amtummaan hirmaannaa fi kaka'umsaa hayyootaa fi namoota hayyoonni dursanii gaafata. Ida'amuun namoota ofitti harkisuu osoo hin taane kaka'umsa yookiin deemsa ofii kan bu'uura godhatedha. Manguddoonni illee yemmuu nama walitti araarsan mee sitti haa hafuu kan jedhaniif anumatti haa hafuu jennee walitti dhufeenya kaka'uu barbaachisa. Kanaaf bu'uura ida'amuu keessatti namatti yookiin murnatti sababeeffachuun hiikkaa hin qabu. Abaluun hin dhufu naan jedhe jedhanii komachuurra deemsa yookiin imala ofii itti fufuu gaafata. Kaka'umsa akkasii keessattidha ida'amtummaan dhugoomuu kan danda'u. Kaka'umsa namootaa irratti hundaa'uudhaan ida'amtummaan sadarkaa garagaraa sadiitti qooduun ni danda'ama. Isaanis karaa deemtummaa, keessummaa fi abbummaa yookiin abbaa manummaadha. Karaa deemtummaa sadarkaan kun ida'amuun alaalatti ilaalanii bira darbuun yaada ida'amuu dhaga'anii maaltu na dhibdeedhaan bira darbuun dhimma biyyaa irratti taajjabaa taa'uun akka karaa deemaatti of ilaaluu yookiin akka nama fira hin qabneetti of ilaaluudha. Biyyi keenya raafama siyaasaa hedduu kan dabarsite ta'uu ishiitiin sadarkaa kanaan yeroo isaa hedduu namni dabarsuu danuu akka ta'u tilmaamuun ni danda'ama. Dhimma biyya keenyaa irratti akka taajjabaatti namni of ilaalu yaada nama biyya alaa fakkaatu kan biyya isaa irratti kennu dhihaatee namaan mari'achuuf namni mamii keessa galu hunduu sadarkaa ida'amuu kanarra jira jechuu dandeenya. Gariin isaa barmaatii shakkii aadaan siyaasaa keenya uumeen kan xaxame, inni biraa immoo dunquuqqoo dallansuu irraa dammaquuf wallaansoo qabuudhaan hiriira karaa deemtummaatti of makam. Keessummaan karaa deemtummaa irraa adda ba'uun mana seenuudha. Yaada ida'amuu waliin wal baruun kaayyoo isaa hubachuun waliinummaa fedhuu fi ida'amuuf kaka'umsa agarsiisuu taasifamee fudhatamuu danda'a. Sadarkaan kun jalqabbii hubannaan ida'amuu kan irratti mul'atuu fi fedhiin ida'amuu kan itti mul'atudha. Kaka'umsi waa'ee biyyaa irratti tarkaanfii tokko tarkaanfachuun gorsuu, mari'achuu fi wal mormuu itti uumama. Sadarkaan kun sadarkaa namoonni fedhii ida'amuu haalaan hubachuu fi ida'amuuf qophii ta'uu isaanii itti mul'isanii fi qaama ida'amuu malee karaa deemaa akka hin taane itti hubatanidha. Abbummaa yookiin abbaa manummaa. Sadarkaan kun namoonni yaada ida'amuu yaada mataa isaanii kan itti godhatanidha. Ida'amuu beekanii hubatanii yaada isaa yemmuu hordofanii fi yeroo dhuunfatan sadarkaa abbaa manummaa irra gahaniiru jennaan. Ida'amuun yaada nama kamiirraayyuu fudhatan otoo hin ta'in ofuma isaanii irraa kan isaaniif dhihaate carraa keenya gara fuula duraatti kan tarkaanfachiisu ejjennoo fi itti gaafatamummaa mataa isaanii ta'uu hubatu. Daandii injifannoo hunda keenyaa eenyu iyyuu mo'am eenyuyyuu mo'atamaa kan itti hin taane ta'uu isaanii hubatu. Sadarkaan ida'amuu kun sadarkaa ida'amuu irraa gara ida'amsiisuutti kan itti ceenudha. Namoonni daandii ida'amuu hubachuun kodeewwan isaanii warri biroo akka ida'aman kan itti watwaatanidha. Kanaanis ida'amtummaa irraa gara ida'amsiistummaatti ce'u.
sadarkaa kanarratti namoonni biyyi keenya kan keenya jedhu waa'een keenya nu ilaallata yaada jedhu gabbifatu. Miirri abbaa biyyummaa waan isaanitti dhaga'amuuf itti fufiinsaan jiraachuu isaaniif ni qabsaa'u. Qofummaa fi qoccollaa yeroo irra ceesisanii ilaaluun carraa waloo gara fuulduraa ceesisanii ilaaluuf yaalu. 3.4 Duudhaalee Ida'amuu. Duudhaaleen ida'amtummaa duudhaalee nuti Itiyoophiyaa keessatti ijaaruuf karoorfannu mara kan bu'uura godhatedha. Duudhaaleen kun hundi utubaa ida'amuuti. Duudhaa jechuun wantoota garagaraa gatii nuti kenninuu fi ulaagaa nuti ittiin waa madaalluudha. Duudhaaleen ida'amuu hanqina qofummaa keessaa ba'uun taatummaa dhugoonfachuudhaaf ulaagaa nuti dursa kenninuuf jechuudha. Duudhaalee ida'amtummaa keessaa tokkummaa biyyoolessaadha. Tokkummaan biyyoolessaa eenyummaan keenya akka addaan hin baane ta'e kan walitti fo'amee fi wal qabate ta'uusaa agarsiisa. Carraan saboota biyya keenya waliin guddachuuf kan uumame malee gargar baanee yookiin qofaa keenya biyya birmadoofte qabaannee jiraachuu yookiin nagaan turuu hin dandeenyu. Tokkummaan biyyaalessaa keenya kan filannoo qofaa otoo hin ta'in waa'ee dirqama jiraachuu keenya ittiin agarsiisnudha. Duudhaan ida'amtummaa inni biraan kabaja lammiileedha. Kabajni lammiilee of birattis haa ta'u namoota biraa irraa bakka argachuuf agarsiistu kabajaati. Kabajni faayidaa fi sodaa waliin adeemsa ittiin eegsisanidha. Adeemsa namoonni karaa gara milkaa'inaatti ittiin siqnu otoo hin taane namoonni mataan isaanii milkaa'ina akka ta'an kan ittiin amannudha. Kabajni namaa uumama namaa hunda biratti sadarkaa dhuunfaa fi gareen ilaalamuu danda'a. Agarsiistonni kanneen biroo kamiyyuu kabaja namaa kan mirkaneessan ta'uu qabu. Badhaadhinni lammiileen fedhii maqaa qaamaa fi bilisummaa akka haala itti fufiinsa qabuun guuttataniif dandeettii isaanii ijaaruudha. Badhaadhinni fedhii qaama namaa kan ta'an tajaajilli nyaataa, dhugaatii, daara, bakka jireenyaa, barumsa, fayyaa fi qulqullinaa guutamanii argamuudha. Dabalataanis dirree filannoo amansiisaa fi itti fufiinsa qabu babal'isuun fedhii itti fayyadama guyyaa guyyaa guutuun bilisummaa siyaasaa gonfachiisuun madaallii naannoo eeguun gammachuu lammiilee nageenyaa fi walqixxummaa dandeettii mirkaneessuu isaan dandeessisu jabeessuudha. Mul'anni keenya Itiyoophiyaa dimokiraatawaa badhaatuu carraaqqii fi dhamaatii ijoollee isheetiin kabajamtee fi ulfaattee barbaraan jiraattu uumuudha. Itiyoophiyaan keenya kaayyoo kana qabattee akka doonii garbarra yabalaa jirtuutti haa fudhannu. Kaartaan bu'uuraa roodmaap gara bakka gahuu barbaanneetti deemaa jiraachuu keenyaa fi kallattii waliigalaa imala keenya nutti agarsiisuu nu barbaachisa. Kaartaan bu'uuraa kun falaasama siyaasaa fi dinagdee ida'amuu keenyaati. Kaartaa bu'uuraa keenya qabannee doonii keenya fe'annee garba bal'aa fi ciisaa sanarra rakkoo tokko malee daandii fi bakka ga'uuf deemnu irraa otoo hin maqin imaluun nu irraa eegama. Bakki ga'uuf jennu fagoo fi daandiin achiin nu ga'u baay'ee wal xaxaa waan ta'eef dooniin keenya daandicha qabattee kallattii sirriidhaan imalaa jiraachuu ishee yeroo hunda kan mirkaneeffannu kompaasiidhaani. Kanaafuu agarsiistonni ida'amuu kompaasota kallattii imala keenyaa fi gara gahuu barbaannutti deemaa jiraachuu keenya kan ittiin mirkaneeffannudha. Agarsiistonni ida'amuu kunneen kabaja lammiilee, badhaadhina, haqa, tokkummaa biyyaalessaa, dimokiraasii fi nagaa. Agarsiistonni ida'amuu ibsanii fi meeshaaleen isaa nagaa, dhiifamaa fi jaalaladha. Isaan kun waraana haaloo baafachuu, jibbaa fi arangamaawwan kanneen fakkaatan ciruun ida'amuuf akka mijatoo taanuu taasisu. Amala loltummaa, nagummaan dhiifama gochuu fi summii jibbaa jaalalaan bakka buufnu malee nageenyi, guddinni, abdiin ifaa jiraachuun hin danda'an. Meeshaalee gurguddoo ida'amuu kanneen ta'an nagaa, jaalalaa fi dhiifama qooqa waliigalaa dhuunfaa, maatii fi hawaasaa gochuun duudhaalee keenya gara warra ta'aniitti tokkummaa biyyaalessaa fi
kabaja lammiilee dimokiraasii bira gahuuf wanta ta'uu qabu mara gochuu fi mudaawwan lafarra akka harkifannu nu taasisanii fi qalbii keenya hiran jabinaan balaaleffachuu qabna.